Harka fuunee daawwattoota keenyaa kun kan daawwachaa jirtan qophii Dr. Gogoleedha. Ani keessummeessituun teessanii seenaa Jinjimoon jedha. Har'a keessummaa guddaa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Ana hojii kana jiru artistii beekamaa kan yeroo xiqqeenirraa dhageeffachaa guddannee hawwiidhaan laaluuf kan turre karaa fagoorraa dhufeen wajji argame obbo Kadir Said jedhama. Baga dhuftee siin jedha. Bagaan eedees jedha illee. Yaa karaa fagoo ammas waaqni ta'eetiin misoota irraa si dhufteettee karaa fagoon dhufteettee biyya kana akkam jaallattee duramee sanis gaafadhee jira. Chicago kana bareedaadha. Lafa dheertuu taa'eeti muuviitti daawwachaan ture dur naannoo Afrikaa yeroon ture jechaadha. Chicagoon bareedaadha lakki Chicagoon namatti tola. Garba galaanaatti wajjii walitti hidhaadha walitti dhiyaataadha. Lagarra jirti magaalaan siidha magaalaa bareedduudha nama gammachiifti jechuun danda'a. Kanammaa jannata addunyaa jenna. Mee obbo Kadir otoo baay'ee si naasofsiisine anis hin beeka seenaa hangis xiqqoo dubbisee jira. Mee daawwattoota keenyaaf maafi xiqqoo nuun ibsine mee nutti himi. Ati eenyu Kadir Said? Dhugaadha ati na beekta ta'a gaan immoo wallisaan akka harree adiiti halaalaa mul'ata. Namni hedduun na beeka ani immoo nama hin beeku ta'a. Sagaleedhaan na beeku. Kadir Said wallisaa Oromooti. Wallisaa Oromooti xiqqeenya kootirraa kaasee nama walleedhaati wallemaan as ga'e jechaadha ani wallisaatuma nama as ga'e. Maaltu jalqaba maaltu walaloo sirbatti si oofee jedhe akkamitti jalqabde wallisu maaltu si kakaasee jedhe. Sirba kanatti kan na kakaase ani sirba aadaatiin sirbaa ture beektaa? Sirba aadaatiin sirbaa ture baadiyyaa keessa yeroo jiru jechaadha. Sirba aadaa kana otumaan sirbuutiin magaalaa seene. Achiin booda gaa muuziqaa wajjin sirba itti fufee jechuudha. Xiqqeenyumarraan sirba jaaladha. Magaalatti eegaan galee booda ammoo muuziqaa waliin sirboota kaaseetaa hamma 11 moo akkana sirbeera. Kana eegaan magaalatti seenee jechuudha. San dura ammoo baadiyyaa keessatti sirboota aadaa looniin tiisaa ture, ooyiruun qotaa ture, dubaraaf dardara gandaa wajjin sirbaan ture. Yeroo lafa qonnu, yeroo bishingaa tumnu kana irratti bobbahee ture baadiyyaa gaafaan jiru. Achiin booda ammoo eegaan magaalaa galee booda sirbumarraan jira jechaadha. Dalagaan koo sirbuma. Ani wallisaa Oromooti. Mee kaasetta 11 isin baay'eedha. Baadiyyattiin sirbaa ture jette. Naannoo keessan sanii namni walitti bahee sirbamoo akkamitti gaafa jalqabaa kana baandiitu jira timoolee isin qabemoo maaltu sirba jalqabaa isin? Baadiyyaa keessa aadaadhaatu jira jechuun namni baadiyyaa kun aadaa qaba. Hawaasni kamuu aadaa qaba. Baadiyyaa namni jiru kunis dargaggoo fi shamarran waan sirbanitu jira sirba adda addaa kan aadaadha. Kan durirraa Oromoo durirraa as ga'e jechaadha. Durii dur manguddoon dur waan sirbanitu jira. Hellee taphata durii dardarii ni dhiichisa. Hellee maa jira. Ragadaa jira shaggooyyii adda addaatu jira. Kana ijoollee gandaati wajjin irratti shaakalaati kan as geenye jechaadha. Akkamitti mana muuziqaa ni dhaqxe moo akka isi yaamani moo akkamitti mana muuziqaa kaasetta jalqabaa kan akkamitti baaste? Kaasetta jalqabaa yeroo tokko bakka aruuzaa tokkotti jechuun mana cidhaatti Alii Shabbooti wajjin hangafa keenya sirbituu Oromoo guddaadha. Alii lamaan maqaa dheeraa qabu beeki. Alii Birraa, Alii Shabboo. Alii Shabboo ti waliin mana bakka cidhaa tokkotti wal argine akkasitti sirba Alii Birraa tokkoon sirbee yeroo sana. Sirba Alii Birraa bakka cidhaa sanitti. Sana dura sirbeen beeku. Akkasitti ati lakkee sirbuu ni dandeessaa wallisaa ta'uu dandeessaa naan jedhee. Naka kaase Ali Shabboon akkasumatti isaa wajjiniin shaakalaa guyyaa sanarraa eegale kaasetta adda addaarra Ali Shabboo waliin sadarkaa amma jiru kanarra jira jechaadha. Naannoo dirreetti kun? Dirree Dawaatti. Dirree Dawaatti. Kaasetta achumatti baaftee moo Finfinnee dhaquu qabdaa turte? Kaasenni achumatti mana reediyoo Hararitti bakka itti saansurri godhamu. Sana booda immoo dirree Dawaa konyaa dirree Dawaa keessatti nama sakatta'uutu jira wallee kana akkasitti sanuma keessatti as dabarree jechaadha. Sirba san kan hin beekne hin jiru. Sirbaan hin sirbine hin jiru bakka baay'eedhaan. Sirbi kan kee jalqabaa maal ture?
Naati deebitee xiqqoollee sirba abaaboo tanarraa naaf faarsitu uummata keessummoota keenyaaf. Sirbi kan koo kan jalqabaa sirba aadaa ture. Abaa'oon walakkeessa 1991tti bara chaartarrii uumame sani abaa'oon kan sirban. Barriin qopheesses bara sani barri bees bara sani. Sirbi kiyya sirbiin tokkoffaa uummanni ittiin na beeku. Gararaasiyaa magaalee lookoo naannoo maamaari kootuu gaama koo jaalaltii tunfaala ajaa'iba qabdi sumaanaa fakkaatti taniin harkee hundi waa wal garraan jenne daangaash walaa gaarree hamdii leeymaan walaa gaarree hamdii. Sirba kanaan eegalame. Jalqaba kanaan eegalame. Achiin booda gaa sirboota adda addaa kaasii adda addaa shimbiraa ayyaantuu faa oduu dharaa dhugoomsitee na agarsiisu booddeetee faa farshoo hanfatanii machaa'uu faa obboleessa kooyaa garaa gudee faa uffata daaree dheebodhee agabee faa deemneeti Abaa'ootti dhufne jechaadha gaama. Abaa'ootti yeroo dhufnu yeroo sun yeroo chaartaraasii waan takkaa argineen beeynee as bahe bara sana. Sana dura gaa afaan maqawweetiin oluu gannu yaasaa ture egaa jechuudha Habashaan gabroonfataan Habashaadha. Mootummaan gaa jechuuf hin jee uummanni keenya wanni kun waan kiyyaam jennee wanni itti maxxannee itti jaalalaan hojjannu hin jiru wanni gammachuu hin dalee hin jiru. Gabroonfataanis akkuma nama gabroome tokko itti jiraachisutti akkasumatti waliin jiraachaa turre 91 waan haaraa tokko as bahee waan nama gammachiisu. 91 adda bilisummaa Oromootu dhufe. Bilisummaa waan jaansan santu yeroo san gurra namaa irrattis ijaafis waa babarreessuu irrattis qubee afaan Oromoodhaa san dura yoonii fi sirratti argansii ajjeesan. Oromiyaa jecha yoo sirratti dhagansii ajjeesan. Sigalee kanaaf barasa waan haaraa tokko taas dhufe achirratti gaa Abaa'oon eega dhufe Abaa'oon qabsaa'onni bosona turan dhaabni kun eega uummata Oromootti ol bahee booda Abaa'oo sirbuun bara san dhufte. Abaa'oo azalaa falmata abaaboo yaa faajii falmata abaaboo faaboo ibsaa karaa walabumaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromoo taasi qofaa walabumaa tiyyatiin nadaka gabrummaa fi miidhaa jaarraa tokkoof turee iddaan fonqolchitee darbuuf gaamaa qilee diddaa gabrummaatiif qabsoon si biqilee dhiiga goototaatiin lalisee si tolee duskan Oromootaa fonqolchaa gabrummaa kulkataa Oromiyaa xumuraa dhimaamaa ibsaa karaa walabumaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromoo taasi qofaa walabummaa tiyyattiin nadaqaa. Yeroo san jechaadha yeroo san sirbi kun sirbame hamma ammaatti gammachuun sirbaa jira. Inni beeka ani xiqqoodha yeroo sirbi sun dhagahu hin beeka. Sirbi suni qaama keenyaan tokko ta'ee yeroo san akkuma ta'etti nu xiqqoodha Abaa'oon nuti Abaa'oo turre. No Abaa'oo jechuun dhaabaa osoo hin ta'in nuu fi waraana Abaa'oo turre Abaa'oo jaalanna. Adda bilisummaa hawwii keenya ture xiqqoo taane jechuudha. So isin immoo ija banaatiin yeroo san magaalaa keessa karaa naannoo dirree jirtu yeroo san illee moo Finfinnee ol dhufte yeroo kana. Hin dhufne ani daddariin ture ani.